daalachake ya gube o ya osimfu balambar jaalalake Ashama harka fuunii hordoftoota Fuwaad Show jalatti argamtan akkam jirtu nageenyi kiyya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti simbiraa haa ga'u jechuun barbaada. Eeyyen har'allee dhiifamaa wajjin asirran turre xiqqoo gaariin turre akka qorrisiiftuu wayii naamni yennanii asirraa isin duraa badee har'a jechuudha. Egaa na uffolchaa waan bashannansiisoo ta'anii isiniif qabadhee dhufaa hin jiru yeddoo kana jechuudha. Guyyaa lama ture waan ta'eef dhiifamaa godhaa jechuun barbaada. Egaa hordoftootni maatiin kiyya isin duraa baduu nan beeka jechuudha. Hordoftoota kiyya maatii kiyya hundi keessanuu jechuudha. Isinin jaaladhaa isiniin kabaja kanaafan isin bashannansiisa jechuudha. Eeyyen arrammoo waan haalaan miidhagaa ta'ee fi waan haalaan dhugaa ifa baaftuu jechuudha. Ifa baaftuu isiniif qabadhee dhufee jira. Warri haaraa dhuftan kottaa maatii keenya ta'a nooruu anaa dhufu. Maal godhachuudhaan subscribe godhachuudhaan warri immoo duraan as jira turtan like nu gochuudhaan nu jabeessaa ulfaadhaa jenna. Har'a immoo maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Niigaa kumaandi poost har'a kumaandi poostii eegalamee jira jechuudha. Akka addunyaatti eegalamee jira. Akka addunyaatti hanga biyya faranjii illee ni deemna jechuudha. Jarman, Faransaay, Kanaadaa, Ameerikaa, Eeshiyaa, Afrikaa bakki tokko nu nafu jechuudha. Kanaan booda kaameraa keenya faffacaafannee jirra jechuudha. Faffacaafannee dalagtootas hojjettootas kan deemanii dalaganu jechuudha. Kaameraa adda addaatiin kan uummata to'achuu waan bakka hojjetamaa jirtu bakka algaatti bakka mana jiraa keessatti waan hojjetamaa fi waan haasa'amaa hunda kan qadda'u egaa hojjettoota illee qaxaradhee isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa kumaandi poostiin paartii waan kan eegalu Kairoo Iskandariyaa jechuudha. Kairoo Iskandariyaa irraa eegala jechuudha. Kumaandi poostiin keenya kaameraa maanii qabna hojjettoota baay'ee qabna achi keessatti illee achi keessattis gadhiifannee jirra waan ta'eef biyya adda addaatti kana booddee of eeggannoo cimaa gochuun keessan gaarii jechuudha. Eeyyen egaa dalagaa keenya osoo hin himin eegalle jechuudha. Otuma kaameraa keenya bakka hundatti kekkeenye gara Kairoo kana kaameraan keenya waraabbateera jechuudha viidiyoo adda addaa. Kanaaf warra isiniif hin ga'uuf jechuudha. Mee hojjettoota Kairoo keessa jiran jechuudha. Kaameramaan jechuudha. Kaameramaan baay'ee jira fuulli jiraallee mul'atu dhiifamaa wajjinii. Maaliif jarri kun hojii akkanaa irratti gaafa leenji'anu jechuudha. Mul'achuun jiraan ta'u jechuudha. Dhokatanii hojjetu jechuudha. Kanaaf fuulli jiraallee xiqqoo mul'atu. Shamarraalee ni qabna, dhiirallee ni qabna waan ta'eef. Mee al tokko hojjettoota egaa ergamanii Kairoo keessa jiranii fi keessaa maqaa lama sadii isiniif dha'uun barbaada. Taraadhumatti isin wal barsiisallee jechuudha egaa warra hojjettoota Kairoo keessa jiran. Tokkoffaa irratti Jakartaa. Egaa kunoo daawwata keenyaan wal barteetta Jakartaa. Galatoomi ulfaadhu zorri bal. ሁለተኛ ላይ ደግሞ ሚሰራ ሰው አለ ፉል ሌጌሮ ብራ ሙል ሲጀር ከና ሲ ወል በርሲሱ እንደንዳ ኢትዮጵያን ሱዳን ጆከር እኔ ለቆጳየራ ሜ አመስ ሞሽ ተቆጥ ባው እሺ ተቆ jirti garuu isheen shamarraadha waan taate fuula ofii dhoskachaa jirti waan ta'eef xiqqoo na eegaa jechuun barbaada. Kanaafuu ishiin jabduudha jechuudha. Saatalaayit akkas egaa jara kana meeshaan jiraa hundi guutamee jira jechuudha. Meeshaan jiraa jechuun kan jarri ittiin qarratsan kan jarri itti qaban kan qabaa jedhamus immoo achumatti qabuu dandeenya jechuudha. Maal godhu walitti qollafanii hambisuu danda'u jechuudha. Akka jarri wal keessaan baate. Yoo didee jabaate immoo shubbuxiillee matoorii makiinaa hundaallee bibbinee fi buundee jirra jechuudha. Siltiillee waa hunda barsiifnee leenjifnee gadhiifnee waan taaneef isin daawwachiisa mee xiqqoo. Mee Jakartaa mee haala kamiin shubbuxii bareeffatteetta shubbuxii siif killaatame jechuudha. Yaa of course. Bareeffateeralleedha. Mee alaamaa yoo dha'uu barbaaddes mee haala kamiin akka rukutu mee al tokko ubbata keenyaaf daawwattoota kiyya na agarsiisiitu. Akka leenjitan jechuudha. Okay, matoorii isiniif bitameera. Mee matoorii keessan haala kamiin itti leenji'aa turtan
qophii xumurree irra jedhaa jiru kunoo asirratti jechuudha. Egaa ulfaadhaa gaa daawwattoota keenya har'a kunoo magaalaan Kairoo yookaan immoo Kairoo Iskindiraan to'annoo obbo Neymar Fuad jala ooltee jirti jechuudha. Maaliif hojiiwwan jabduu eegallee jirra waan taaneef hundi keessanuu laayik gochuudhaan nu gargaaraa nu jabeessaa biyya adda addaa irraa isiniif qabannee hunda paartii isaa eegganna jechuudha. Yoo har'a kaameraan gara Suudiitti qabe Suudiidhaa dhufa jechuudha. Yoo Ameerikaadhaa qabe Ameerikaa dhufa jechuudha. Yaani akkasiin isin bira gahaa waan ta'eef laayik gochuu sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Ejjan kaameraan keenya tokkoffaa irratti egaa obboleessa keenya jaallatamaa fi kabajamaa weellisaa beekamaa akka addunyaatti sadarkaa sadaffaa qabate jechuudha. Sadarkaa sadaffaa qabate jira. Egaa akkuma isin beektanuu Isaaq Zeenuuti asirratti egaa waamicha keenya kabajanii to'annoo keenya jala ooluudhaaf to'annoo kaameramaan keenya jala ooluudhaaf bagada kan dhuftanii gara keenya ejjen beedaa wantoota keenya illee wal bara ayyee galatoomaa ejjen egaa yeroo ammaatti akka viidiyoo keenya irraa qorannetti akka kaameraamaanii keenya irraa viidiyoo irraa haala adda addaa irraa sagalee irraa funaannetti lola cimaatu geggeeffamaa ture. Ji'a kana darbe kana keessa jechuudha. Ji'a isa kana osoo hin taane ji'a isa darbe keessa jechuudha daawwattoota kiyya. Kairoo keessatti dalagaa cimaatu geggeeffamaa ture. Lola cimaatu geggeeffamaa ture jechuudha. Lola Israa'elii fi Filisxeemii geggeeffamaa ture jechuudha isin hin beektanu malee. Angaruu qabadhee isinii dhufee jira. Maaliin kaameraa kootiin an qabe jechuudha. Egaa akkuma beekamu chiikota kanneenii fi egaa gaashee keenya kun akkuma namni wal barsiisee ka'e jechuudha. Ayyadduu kana ji'a darbe keessa rabshaa cimaatu misaayilii cimaatu dhukee ture. Dhukaasicha garuu kaameraamaaniin keenya egaa hojjettoonni keenya gagam godhaniiru waan ta'eef kunoo dhufaniiru jechuudha. Tokkoffaa irratti egaa amma gaasheen egaa biyya sana dhaquudhaan haaraadha waan ta'anis artistii beekamoodha akka addunyaatti beekamoodha jechuudha. Kan beekaman jechuudha obbo Isaaq keenya jechuudha. Yeroo ammaatti kaan dubbata kaan isaa jedha Oromoon kaan ifaayyuu bicoo isin nageessisa waan ta'eef egaa Isaaq Zeenuu keenya biyya Kairoo kaasilas rafuudha beekamaadha. Kuni kaameraamaanii miti anillee nan beeka waan ta'eef biyya Kairoo rafuudha waan ta'eef akka tokkollee isaan xobbee ta'aniiru itti fakkaatti. Maal abbaa kan bareedan magana kan dhuftan waa tokko yeellayna jechuun qaayidaa keessanii matattii kana yeellaatu yeroo baay'ee matattii kana dhoskitu tokko keessatti fa'i gara hidhiitti garee kana qofa hidhii agarsiiftu maal jechuudha ni hidhii agarsiisuun qofti silanni egaa kunumti dubbii tokko jechuudha kanaa ol dhoskame maayini wanta akkanaa hin barbaachisa jettaniiti isin egaa itti aansuudhaan daawwattoota keenya guyyaa har'aaf gaggabaabseetu mangurra isin buusa garuu bal'ina isaa jechuudha isinii qabadhee nufa waan ta'eefu eeyyan egaa obbo Isaaq Zeenuu erga biyya sana dhaqanii haadha manaa isaanii isiisuu jirtu akka harkaan miliqaniidha kan nuti kaameraa viidiyoo keenya irraa qadda'anne jechuudha. Sinumaayyuu ishee harkaa miliquu akka fedhuudha jechuudha kan nuti eeruus dhageenya jechuudha. Amma itti aansuudhaan garuu akkuma dhaqeen Isaaq Zeenuu jechuudha Nasraa Gursum irratti eegalee jechuudha. Caarataarra jiru amma jechuudha. Caarataarra jira maamma. Caarataarra jira. Kanaafuu Nasraa Gursum egaa akkuma beekamu kaameraamaaniin keenya akka qabetti ji'a lamaaf immoo waan akkasiitiif wal shakashakamaa akka ture. No. Ji'a lamaan gahu ji'a tokko waan ta'uudha akka kaameraamaanii irraa fudhadhetti. Ji'a tokkoof wal shakashakaa akka turanidha kan beekamaa ture. Sana booddee egaa artistii beekamaa fi jaallatamaan keessan keenya kun jechuudha. Sana booddee gara manaa galanii intala tokko argachuudhaan dudduuba kiyyatti kan argamtu kana jechuudha. Isiin agarsiisaa ni rakkoon qabu jechuudha. Maal kaameraamaanii qabe malee anaa miti. Ana komachuu hin dandeessanu jechuudha. Ishee dudduubbee koo jirtu kanatti cabsuun isaanii sigaa akka ragaarraa fudhannetti viidiyoo kaameraamaanii keenya irraa fudhannetti arganne irraa jechuudha. Isii kanatti cabsuu isaanii akka beekamuudha. San booddee osoma akkaataa itti cabsames immoo bal'ina isaa bor isiniif qabadheen dhufa. Lammaffata irratti
ka kuno akkuma beekamu isaan duddubbee kiyya argaman kanarratti dhaqanii mokufuun isaanii beekameera jechuudha. Nasraa Gursum akka bilookii godheedha kan nuti kaameraamaanii irraa fudhanne jechuudha. Bilookii ofirraa godhe jedhanii. Egaa isheen lammaffaa kunis illee akka didaa turteedha jechuudha. Itti aansuudhaanii isaan sadaffaan immoo isaan kana jechuudha. Isaan kana. Yeroo ammaatti caarataan baay'ee gabaan guddii ta'eera jechuudha. Kanaafuu ammas immoo inni arfaffaan immoo isaan kana jechuudha. Isaan kanatti cabsuun isaaniis waan beekamee jiru jechuudha. Viidiyoo kaameraa keenya irraa fudhanne jechuudha. Itti aansuudhaan egaa giiftii keenya jaalatamtuu fi kabajamtuu duddubbee kiyyatti argamtu ammas illee kunooti jechuudha. Taraatti kaa jirru kuni itti aansuudhaan macarrashaa irratti akira irratti jechuudha. Dhiifama akira irratti yookiin immoo dhuma irratti jechuudha. Gaasheen keenya dhuma irratti jechuudha. Yeroo dadhaban immoo yeroo wajjin amma ta'e jedhanii dadhaban jechuudha. Hin blooku jechuudha kan viidiyoon keenya kaameraan keenya qabate jechuudha. Itti aansuudhaan immoo giifti duree duddubbee kiyyatti argaman kana fudhatanii baduun isaanii kaameraamaaniin keenya qabateera jechuudha. Fudhatee bade jechuudha. Fudhatee sadaqee egaa isheen kun haadha manaa namaati. Haadha manaa namaati kan duuba kiyyatti argamtu kun hiriyaa kiyya jechuudha. Obbo Nasraddiin jedhamulleedha isaanillee magaalattii keessatti kan argaman jechuudha. Kaameraamaanii keenyaan kan qabanneedha. Isaan jala haadha manaallee osoo hin taane walum jiraatu itti fakkaata. Folchaa malee akkasuma itti fakkaata dubbiin. Egaa gara hojiitii janajjanii akka baaseedha jechuudha. Dirree tokko irratti illee lola cimaatu gaggeeffamaa jira jechuudha. Ji'a darbe keessa magaalaa Kairoo keessatti gaggeeffamaa ture. Dirree tokko irratti illee gaggeeffamaa ture jechuudha wanti kun. Egaa haadha manaa namaa akka hatee bahee isaa giseenuu kaameraamaanii keenya gagam godheera waan ta'eef itti aansuudhaan egaa Nasraddiin kun fuuldura barrii Mubaarik fuulduree irratti jechuudha. Barrii balbala Mubaarik fuulduree irratti Isaaq Zeenuu hudha akka qabamanidha jechuudha. Kan kaameraamaaniin keenya qacam godhe jechuudha. Jechuun asirratti Isaaq Zeenuu galgalarraa magariibaan booddeedha jechuudha. Sa'aatii waqtii sa'a tokko wayii ta'u keessatti jechuudha. Isaaq Zeenuu hudha qabuudhaan gurbaaniin gadhiisu jechuudha. Egaa uummanni adda baasuun illee ni dhagahama. Egaa obbo Mubaarik Musaan maallee walirraa dhorkuu kana keessa ni jiru jechuullee kaameraan keenya keessatti mul'atanii jiru waan ta'eef intala namaa hatuun dhaabbatu waan jedhullee ni jira. Anutti gamanumaan dhaamsa dhaamuu barbaadna jechuudha. Akka isaanii Isaaq Zeenuu kana kokkee qaban dhageenyarra waan ta'aniif lola cimaatu gaggeeffamaa ture jechuudha. Nuti kaameraamaanii keenya achi keessa dhaabbanne jechuudha. Simannee ta'e ilaalaarra jechuudha. Dhukaafamaa bakka inni itti bu'u bakka inni itti basaq jedhu egaa haala gaariidhaan nu bira jira jechuudha to'anneerra. Egaa inni dhumaa immoo kunoo duddubbee kiyyatti kan argitanu giifti duree jechuudha. Fatiyaa jechuudha. Waan ajaa'ibaa seenaa jara kanaa bakka tokkotti yeroo isinitti himuu barbaadu beektu. Bakka tokkotti seenaa jara kanaa yoo isinitti himuu barbaadu. Fatiyaa jechuun Fatiyaan nama yeroo baay'eedhaaf Kairoo keessa jiraatteedha. Fatiyaa kana namni hin beeku turedha jechuudha. Hin beeku ture isheenis namatti illee akkasii hin siqneedha kan seenaa sii beeku jechuudha. Fatiyaanii dhuguma gurbaasamuu as jedhamurraa dhuguma baay'eetti jaallatti. Jaala yookaan afqaarii jedhama miti baamaarinyaa. Afqaariinaat kanarratti ragaa dhugaati jechuudha. Hin jaallatti dhugaadha gurbicha. Garuu sana booddee miidiyaa irratti beekamtii argachuudhaaf jechuudha kan isii waan adda addaa kana gootu obbo Isaaq Zeenuutii waliin illee kan isaanii kana suuraa kaanii asii wajjin waan akkasii godhanu muudiidhaaf malee jara kana qubaan waan qabdullee natti hin fakkaatu yeroo yaadutti jechuudha. Maaliif amala ishee illee xiqqoon hin hubadhan beeka waan ta'eef gamanumaan na'uuf folchaa kaa cubbuu namarra kaa'uun hin ta'u waan ta'eef mucayyoon kun haala akkasii nama qabu miti dhugaa rabbii tana. Garuu jarri kun jarra nama taraatti isin agarsiisee ka'e garuu jechuudha. Fatiyaan isuma dhugumaa jaallataatti jedhanii jechuudha. Inni ergasii birrii 1,300 hojjetatee achi kaate kunoo. Inni ergasii akka mana hojii taa'u dhiisee mana jaazaatti reef. Maali? Tuksii keessa jirama jechuudha yeroo ammaatti. Tuksii isa ana ajaa'ibaa. Natu moo'a jechuudha. Ajaa'ibnoo. Egaa isa obbo Isaaq Zeenuu kaa nuti isaanis ka osoo bakka
gaarii dhaabbataniillee nu marara. Garuu bakki isin dhaabbattan kun isin irraan bareedu garuu dhugaa rabbiin sitti malee ani jechuudha. Jara kana ani amma fakkeenyaaf jarri kun narratti wal jedhaniidhaa fi dhiira ofiin jedhuwanii maaliif beektu maaliigaa jechuun isa kaanan dubbachiisinaati ani taafuu jedheetanii baru. Yoo barbaadan immoo yoo jarri didan immoo ittuma guutaa jechuudha. Inni tan dhoobaa waa tokko ittiin butu. Yani ka Fatiyani muudii jedhatti qabdee jiraan taphatti jechuudha. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Fatiyaan amma asliin kana maal godhe wallaahi nan kakadheen siitti mansiin jira. Isiini muudiitti qabaa jirti. Jarri kunoo Fatiyaan nu moote nurkaa fuute amma tokkirraa qiyaamaa alla zinaatu akka bu'aa jirudha jechuudha. Kan kaameraan keenya qabate jechuudha. Eeyyoon egaa obbo Isaaq Zeenuullee guyyaa lamaaf akka media irraa badan gaafa intala hatanii badanu jechuudha. Intalas kan hamma an jedhee ka'e jechuudha. Haadha manaa namaa hatuun isaanii waan beekamu. Haa ta'u malee kokkee qabamuun isaanii immoo kaameraan keenya ijji kafinji qabee jira waan ta'eef Fatiyaanii kanarratti naqee naati. Siin beekaa muudii qaba media irratti beekamte YouTube si shaqqalachuudhaafi. An jara kana dhaamsi an qabu. Isini faaraan ta'ina Fatiyaan illee YouTube shaqqalachuudhaaf hin shaqqalataa jirti birrii irraa argataa jirti. Isin immoo maal abdattanii ture? Dhiisaa mana hojii keessatti galaa waan tokko wanti isin illee ol qabdanii hin jiru jechuudha. Maal kun jettan jiran wanta akka namatti barbaachisu dhiisaa Fatiyaan naqeedha isin buluu beekti sobdee hoo isaa jirti jechuudha. Sobdee akka nama wajjin si I love you footoo mubaarik maal kaaf jaallatteetuma wallaahi jaallatteeti miti. Muudii yaasechino jarri kun garuu dhugaa fe'an jechuudha. Fatiyaan nurkaa fuute jedhamaa jira akka waan ta'e jechuudha. Kaameraamaaniin keenya kan bakka tokkotti qaxam godhe jechuudha. Eeyyan badhina isaa boriitu guutuu isaa isiniif qabadhe nufa kana caala isinitti hin dheeressu waan ta'eef laayik gochuun dagatinaa warri haaraa dhuftan sabiskiraayib godhadhaa halkan gaarii.